Lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiraatan sababa TPS'n Feebruaarii 13 irraa kaasee Ameerikaa keessaa bahuu qabdan jedhamee ajajni darbee ture. Yeroodhaaf akka iddoo jirutti dhaabbatuu fi yeroon dabalamee qorannoon akka irratti taasifamu manni murtii Boostonitti argamu abbaan murtii federaalaa har'a guyyaa jimaataa kana murteesseeti jira. Odeeffannoon kun kan bahe sa'aatii lamaan dura Rooyitersitu kan baase. Egaa ajaja pirezidaantii Doonaald Tiraampiin Feebruaarii 13 irraa eegalee torban lamaan booda jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa faayidaa TPSCtiin yookiin ammoo Temporary Protected Status isa jedhuutiin Ameerikaa keessa kan jiraatan Feebruaarii 13 irraa eegalee Ameerikaa gadhiisanii akka bahan murteesseeti kan ture jechuudha. Haa ta'uutii garuu abbaan murtii federaalaa abbaan murtii Murphy jedhamanii har'a akka beeksisanitti ajaja Doonaald Tiraamp akka hojiirra hin oolle kan godhu ajaja kan biraa mana murtiirraa akka itti barreessanii fi qorannoon dabalataa murtoo kana ilaalchisee akka taasifamuuf yeroodhaaf ajajni Tiraamp akka dhaabbatu lammiileen Itoophiyaa TPS'n Ameerikaa keessa jiranis Feebruaarii 13 irraa kaasee akka hin ari'amne yookiin Ameerikaa keessaa akka hin baane nan murteessaa jedhanii baasaniiti kan jiranii abbaan murtii federaalaa magaalaa Boostonitti argaman jechuudha. Egaa odeeffannoon kun sa'aatii muraasa dura Rooyitersitu qabatee bahee jechuudha. Egaa dhimma kana waliin wal qabsiisuudhaan abbaan murtii akka himetti Department of Homeland Security namoota 5,000 ol lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti Feebruaarii 13 irraa eegalee tajaajila yookiin faayidaa isaan Temporary Protected Status yookiin TPS'n argatan addaan kutuudhaan lammiilee Itoophiyaa gara biyya isaaniitti nan deebisa jedhee murtoo dabarseeti kan ture jechuudha. Lammiileen 5,000 ol ta'an kun dhiibbaan isaan irra ga'u himachuudhaan mana murtiitti murtoo kana yookiin murtoo pirezidaantii Doonaald Tiraampiin darbe kana mana murtiitti oliyyannoo dhiyeeffatanii himata bananii ture. Manni murtii federaalaas dhimma kana qorachuudhaan guyyaa har'aa jimaata har'aa yookiin ammoo akkuma beekamu har'aa Jaanuwaarii 30dha. Guyyaa har'aa kana murtii kana yeroodhaaf addaan kutuudhaan yookiin yeroodhaaf dhaabuudhaan temporarily jechuudha. Qorannoon dabalataa akka taasifamuu fi yeroon dabalataa lammiilee Itoophiyaaf akka kennamu Feebruaarii 13 otoo hin taane yeroon dabalataa akka kennamu nan taasisa jedhanii murteessaniiti kan jiru. Egaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp fi Department of Homeland Security lammiilee Itoophiyaa Feebruaarii 13 yookiin torban lama booda irraa kaasanii ari'achuuf kan turan lammiilee 5,000 ol ta'an jechuudha. Yeroodhaaf akka ajaja mana murtii kanaatitti kan irra deebi'anii qoratan yookiin ammoo dhimmichi irra deebi'amee qoratame yeroo biraa walfalmii mana murtiitiin kan murtaa'u akka ta'udha. Abbaan murtii federaalaa magaalaa Booston itti argamu jechuudha. Abbaan murtii Brian Murphy jedhaman har'a murteessaniitu jiru jechuudha. Nutis odeeffannoo kana akkuma arganneen isin biraan geenya jira. Odeeffannoo kana Rooyitersitu baasee Rooyiters irra seentanii dubbisuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataa dhimma kanaa fi kanneen biroo waliin wal qabatan yoo jiraate ammas hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Anaan miidiyaa follow, subscribe, share gochuun dagatiina. YouTube irrattis nu argattu bal'inaan achirratti odeeffannoo isiniif dhiyeessina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Nagaan tura.